Ashama harka fuudhee jira jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zaaraa Entertainmentii nageenyi kiyya laggeeniif gaarreen kutee bahee bakka jiratanitti qilleensa keessa naannawee isinaa ga'uu dhufnee jira. Fatiyaan na kofalchiisa. Viidiyoo waraabaa jira Fatiyaan. Fatiyaan na kofalchiisee kolfee. Fatiyaa waliin jirra waan tokko tokko haala yeroorraa haasa'uu barbaanna. Adde Fatiyaan as jirti. Na kofalchiifte jennaan kolfee waa'ee kolfaa isheetitti gaafatama anaa miti. Fatiyaan. Ogasi baala ta'a giraabee. Namatti kofalchiisan jira Fatiyaan. Uummata keenya wanti haasa'uu barbaannu waan haala yeroorraa miidiyaa irra deemaa jirurraa waan tokko tokko ergaa walii dabarsinaa. Waan live irra jirreef ergaa keenya asiin dabarfanna waan ta'eef waan jiru waan tokko tokko Fatiyaa waliin haasofna akkasuma Zaaraa Entertainmentii Kuush Entertainmentii irra sagantaalee keenya hordofa YouTube keenya namni nuu faamiliin taane koottaa itti kufaanu waliin faamilii ta'a. Fatiyaa Wayyee Zaaraa Entertainmentii irra jirtan daawwattoota nagaa gaafadhu haasawaa itti fuufna. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa fayyaa nageenyi sin badhaadhaa hordoftoota Kuush Entertainmentii jedhee ture. Ani nu jedha. Zaaraa Entertainmentii akkam jirtu nagaa nageenyi keessan badhaadhaa. Jangan jekin jadi hayya Fatiyaa. Fatiyaa ijoollee wayitu bira jira jeeqaa jirti maalirraa haasa'uu barbaanna waan haasawaa dheengaddaa keessattuu ijoollee Arsiitiif ergaa dabarsuu barbaanna ijoollee Oromoo Arsii jechuudha. Fatiyaa waan dheengaddaa aslii waliin wal qabatee uumame irraa ka'ee miidiyaa irra waan deddeemaa jiru argaa jirta. Ijoollee Oromoo Arsiitiif maal dhanta? Ijoollee Oromoo Arsiitiin callisaa nama narrabsinaa. Jechuun kana marrabsituun jirtu yaa koomenti warra koomenti barreessu qofa malee yaa jiru dhabaatee miidiyaa irra nama nuti warri callifnee jirra wal gorsaa jirra isin warri koomentii gootan ganda nama sin arrabsina abbaan fedhe isin arrabsu kabaja godhadha bakka callisaa yeroo hunda nama faanaa walitti hin buunu. Amma miti arfili jedhee baay'ee kanaafuu callisuu qabnaa. Namni abbaan barbaade waan barbaade haasa'u akka barbaade haa dubbatu ijoolleen keenya garuu waan akka baay'ee nama jibbisiisa. Gabbaanii gaarii miti beekaa waa'ee ganda nama haasa'u. Kanaafuu waan ganda namaa akka haafufnee dhaamsii kiyya keessattu gosti qannas boozaa. Mijatti asii silkii na biraa bane. Kanaafuu ijoolleen teenya ganda namaa hin arrabsinaa. Callisaa jedhaan. Haa maal ta'e? Anillee kanuma jedhaani abbaan fedhe nu warri waa haasofnu callifnee jirra maqaa keenya kabajja abbaan fedhe ganda fedhe dhufee yoo isin arrabse callisaa ilaala ijoolleen koomentii namoonni waa dubban asirratti Walillee walitti hin duulinaa asliin dubbate darbe bakka dubbatee wanti deebi'ee wal haqqisan hin deebi'u kana dura dee'eera wanti lufe akka harawaatti ijoolleen zeelallee takka akka harawaatti gabbaatee kaqaataleen dubbanni bakka irraa dubbattu utuu callisee ijoolleen maan kennaan tolaan gara kiyyaa dubbate lamuutti deebinaan nutuu ittiin dhiisnu innuun deebu. Asirratti ijoollee Arsii dhaamsi nuti isinii qabnu waa'ee aslii haasawee isin arrabsee isiniif arrabsamaa ture taasatan takkatti tan goree balleesse namni sammuu lamaa yaadaa jedha. Sammuun takka ta hoggaa aarte obsitee suuta amansiisuu yaaltu sammuun takka tama hanga waan qabatte san gadi jissuuf ariifattutu jira sammuu san keessaa takka qabaa ariifatee Facebook isaa akka gube ijoollee kutaa biraati. Dhaamsan isinii dhaqqabu asumaan obboleewwan kiyya ijoollee gareen ijaaramtanii Facebook namoota reepoorti gootan dhokattanii dhimmi deemee gaafa gara dhimma gandummaa deebi'e wanti hedduun baduu dandeetti. Asliin afaan dheengadduma Arsii
arrabsisanii gaafa ganda keessan arrabsi wanti baay'een baduuf deemti. Afaan arsii arrabsisanii akkasii arrabsuu danda'a. Nu amma aslitti kutaa kam tokko irraa gube himne hin jirru ijoollee gubdee beekna. Kam tokko mii maalis hin ga'e kutaa san tuqee hin beeku kutaa sanii kabajjaa guddaa qabaa asliin isaa miti nuyyuu kutaa sanii hin kabajjina. Kanaaf amma isi waa'ee keessan dubbachuu osoo hin taane maaliin dalagadha. Kana hundaa nuti laaqnee bira darbinee jirra. Feesbuukas gumnee waamee qastaanii kana laaqnee bira darbinee jirra. Ijoolleen teenya wanti beekuu qabdan isin walitti diraa jiranii walitti hin diraminaa isin wal nyaachisuu fedhanii waliin nyaatinaa waan jiru beekuu qabdanii gubaniis ijoollee biraatitti erganii hoo ittiin gammadi jedhanii kennutti jiranii waan kan immoo beekuu qabdanii waliin nyaatinaa Oromoo hunduu nuuf keenya garuu dhimma amma jidduu kana keessa uumamaa jiru nama tokko faana waliin dhabinaa nuti warri dubbannu cadhifnee jirra maal jetta Fatihaa? Yaa dhugaa kan keetii ijoolleetti na callisite waan taaneef na kolfisiisti beektaa ijoolleen takka takka wallaahi Zaaraa dubbachuu waan ijoolleen bilbilee viidiyoon keenya jidduun qabamee jira. Bakka እና ቪዲዮ ከያም ደቤ ጀረቅልኝ ሰረት ሀየ ኡመተ ጆሌ ተኛ ኤርጋ ደበርሲን ጀላጨ ኦሮሞ dubbataaf deebisuun akkam akka ta'e guys yoo jalaa callifte sirri deebiftee fi jirta kanu arrabsullee mee golgorsaa isin akka wal beektanii nama jalaa callisa Fatihaa waa'ee ijoollee arsiisan irratti wanti ansiidhaamu wanti ati ijoollee dhaamtu yoo jiraatte waa'ee asli kanarra mee bal'isii dubbadhu dubbii sana sidhiisee dubbata salphisuun jaluma callisu anuuyyuu wallaahi raajim namni baay'ee yeroon arrabsu Oduun lakkoo waan tuffadhuuf namni bakka wannan addana ture siigalee akka ani isaan tuffadhu waan beekuuf natti wannan jedhan narraa callisan dubbatanii na kana dura jechuudha. Tuffadhu ani seenaan isaanuuf hin nadhiisan. Kanaafuu warri kunniin qaama oduu akkana waliin gad arguufullee akkuma torbaan takkaa malee torbaan takka booda hin jirtu. Kanaafuu namni namoonni nagaa dammoo sababa kana afaan keessa akkasiin hin banne mucaan anaatti ammallee waan gaarii godhisu jennee yaa balleessee jira badiisaa ofit beekee jira dhiifama gaafateera abiyyuu si aldama soddoma deebi'ee balleessee dhiifama gaafataan jiru aslii miti asliin jecha jenni jecha lafee keessaa nama hin baadne sanuu inni dubbachuu hin qabu garuu dhiifama gaafatee warra jaangara kiyyaan dhiifama godheera ijoolleen baay'eellee dhiifama godhaniira namoonni tokko boqisina oduu hin nagadina dhiisaa bakka callisaa itti deebinaan nutuun dhiisu hin jirra nutu irraa kaasu wallaahi lanni asliin namummaadhaan deebi'ee arrabse kanaan anuun dhiisu laamuu deebi'ee arsii maqaa dubbachoo miti arsi jedhee yoo inni maqaa kaasee amma achi ijoollee ta'e maqaa kaasee anuu hin dhiisu takkitti kana irra lufnaaf namni lamaan dhimma dogongora takkitti dogongora asii kana dura asii arrabsu argeen beekurra arrabamaa ture malee. Kanaaf balleessitan irra darbinaa fi jetti Fatihaani ummata keenya dhageessanii jirtanii walaa gorfannu walaa jabeeffannu ijoolleen nuti waa haasa'uu dhiifne jirra ijoolleen koomentii gootanis beekuu qabdanii diinni walitti isin buusu jira bakki oduun kaatee eessa akka ta'e waan hin beekneef calliftanii hin fiigina namoonni amma booda asliirraa dubbachuu barbaaddanis bakka dubbii tana bira kutaa innis aaree waan ta'ee jira bakka bishaan darbee dhiisanii kan dhufu waraabanii jette Oromoon ergaa dabalataa qabdaa. Kanuma jedhaan ammaatti ijoollee waliin nu oofuuf ganduma keenya wal nyaachisuuf wanti akkanaa dalagamee durallee feesbuukii mucaa ammaa arsii sun mucaarsii jedhanii asliillee akka namni waan godhurra darbee. Yaa feesbuuk ijoolleen jalaa guddaa arsii gubee jedhanii itti erganii kan gubee ijoollee kutaa biraati. Kanaafuu asliitii isaa fi kana rabmaa jedhaa ramadaan deebisuu makanaa jedhaa. Nurraa dhaabbadha ijoolleen maan keenna warra isiitiin barratti hafannifamtu wal martisi rabbi fudhasiin jedhaan. Maaliif waan barbaadde haa marqitu haa murtu viidiyoo warri mummuran jechuudha. Taawwan jechuun kiyya warri viidiyoo asli mummuranii oduu nagadan mukarratti haasaqalaman marti isaaniitu. Koowwan ijoolleen keenya callisaa isin dubbii deemaa jiru hin beekne isin fayyaalummaa mateessan baatanii isin dhagaamee dubbataa malee asli beekaan arsii akka jibbituuf seera hojjetame kuni asliin ijoollee arsiitiif si jalaa gube jenna aaree gabbayee dubbatee akka gaafannee nu himetti
fakki itti fakkaatee itti fakkeessanii kanaaf aaree dubbatee kana dhiisaa fi tuuwwan dammoo roota irra caalaa warri na gurgubina aarse warra viidiyoo asli mummurtanii dhageettamoo ta'e sagalee kana mukarratti maal jedhe arrabsuu fi seeraa itti rabbii isaan kun aarse ani teefibii deemanii silaa jararraa dhuftee kaasuu fedha. Arrabsillee kennaa arrabamillee kennaa homaa isiniin galchu warra sanii jechuudha. Homaa isiniin galchu afaan keessa wali qabamaa. Nuti har'allee wallollu bor wali araaramnaa ilmaan abbaa tokkooti. Warra tokko isin waan isiniin galchini keessa seenanii dubbii hin marqinaa. Waan barbaade haa obboleessaan lolaa abbaan ilmaan lolaa haati talaan lolti. Nuti akkas jechuun waan kanaafuu afaan keessa usuufan waan ta'anii baay'ee gaariin jedha warroota waliin nama oofuuf gaatanii biraa dammoo ijoolleen baaleellee waan wayii kaasanii haasa'aa jiranii nuti baalee fartiin takkitti beekan addaan qoodeen beeku ani ija baalee fi fartii iyyuma takkaan ilaalaa namoonni tokko mucaan hurrii moo maalii jedhan tokko fokkataan gabbahee mata baaleetu waa dubbateera na fakkaate bakkallee mataallee fayyaa waan hin qabneef mucaan suni irra hin laalinaa isa tokkicha arrabsaa malee uummata keenya waliin qabdanii nu jala arrabsinaa jechuu barbaada asumaan nu arsiif baalee takkitti fuun keenya tokko arsoomni qorsooma waliin jennaami akka tokko wal beeknaa mucaa hurrii sanirra laalinaa maraattu fayyaan qabu ana akkanuma arrabsaa ba'e illee zaara sirrii akkasuma arrabsaa ba'e fayyaan qabu nu arrabsu ture tanas nu dhagayammaa nu arrabsaa hasoo keenya sammuun qabuun ijoollee abdiif baalee guyyaa tullee dubbullee adda baasee ani waatiin kiyya irra caalaan yaa baaleen keessaa kanaaf yaa ummata wanti isin beekuu qabdan namni walitti isin buusa diinaaf bakka hin baninaa ammas ijoolleen asli irraa dubbataa jirtan bakka dhiisaa dubbiin bakka jirtu hin beektanii nuti xumurree jirraa isinis sababa keenyaaf dhiifama godhaa fi ankallatti keessan dhaabannee kunoo dhiifama isin gaafannee jirraa innis aarii keessa jira nama miira keessa jiru haasoo xumuraa maal dhaamtu fateeyaa kun dhaamsa asliiti asliin gaarii hamtu asli dammoo ani amma dura yoo inni kutaa nama biraatu dubartii kutaa biraatu yoo hin tuqin jedhanii loluu ture dhugaa dubbachuuf baay'ee lolaanii ture kun inni kan jiru haasoo kanan dhageeffataa dhiisi bakka anaa wal dhabda namni kutaa biraatu hin tuqin jedhee kadhachaa ture garuu dubbii as deebiteeti kadhaa anti kutaa biraarra kadhataa ture sun garuma keenya yoo as garagalte hundumaafuu wanti goonu hin jirtu ummata keenya shira deemaa jiru beekuu qabdan ijoolleen asirraa dubbattanillee ka darbe namoonni viidiyoo cirtaniiti poost gootan immoo Oma miti galatooma jabaadha karaa qara dubbii ittiin ibsattan dhabdanii ibsadha gaafa immoo dubbiin isin irra geetteen dubbatina waan xumuraa maal dhaamtu ummatatti waan Oromoo irratti waa abiyyi hojjetu irratti deemanii haasa'anii waan siyaasaa biyya keessa warakkina biyya keessa jiru irra dubbachaa baay'ee asli gabbaanii hidhaamindoo waan kana baasoo barbaadu baddeera gisee takka garuu gisee amma kunoo hidhamte amma waa'ee asli osoo hin taane ijoolleen teenya walitti hin bu'inaa jennee haasawaa goolamna ijoollee teenya erga dabarsi viidiyoon dheerate kala sitti dubbanne jirra ummata keenya viidiyoo isinitti dheeressine waan ta'eef viidiyoon baay'ee akkasinitti dheeratuun barbaannu viidiyoo dheeressine isin cinquu hin barbaannu haasawaa keenya goolamne jirra turtiin keessan kuush intartiimentiif zaaraa intartiimentii wajjinaa ta'uu nu hordofaa nu dhageeffadha nagadhaan ayyee nagaan turaa warraa deebanaa bulaa ayyee wanta xumuraa wanti jettuun jira daqiiqa ani kanuma jedhee bakka wanti an jedhu jiru wanti Oromoo martuu amini baalaa fi obboleeyyee wal lolte dammoo wal araarsaa malee addanii yaadinaa Oromoo hundi wal jaaladha adda hin diiginaa nama wal dhabe araarsaa araara buusaa hundi Oromoo wal jaaladha jettee Fatiyaan sagantaalee keenya kuush intartiimentiif zaaraa intartiimentii irratti hordofa
haasofne billee waan biraa akka uummatatti fakkaanne Mm. wanti irra haasofne